Enkaasu narkaa fuudha. Amma narkaa fuudha. Amma asaa. Seeraan fuute akka fuutetti deebifte malee kaameraa irratti deebifte. Tokkuma hojii asirratti. Tokkuma hojii asirratti. Abbaa asaaruu qaba. Maastar kaameraa irra deebisi hin jedhe mucaa kaameraa irra maaf deemaa deebisi rakkoo qabu itti deebina. Maaliif ta'an kaameraan sababii simaa ta'an kaameraan ataatti. Itaa keenya mucaa dhiisu. Mubedi si mucaa kaameraa. Bankeetiin tokkummaa qo'amee waajjira. Edaa bankeetiin mucaan mubaarakiin deesiniiti mucaa kaameraa irraa nu deessu mucaa. Dhaggeeffadha jantaa gabaabsuun barbaada. Edaa ta bankeetiin mubaarakiin bira mucaan kun teessee akkasii dubbachuu hin dandeessu. Utuma siin hin miidhamne jette hin amannu jettan miti mucaan. Amma tikeetii kutuu humna itti qabaan tikeetii nan kutaabii bora galtu nama simatu qopheessaaf hin jedhee waa biraan jenne. Mubeen nu dhaggeeffadhu. Mubeen nu dhaggeeffadhu. Ayya dhaggeeffadhu. Obsi gaamma. Bishaan dhaggeeffadhu. Obsi bishaan burcuqoo tokko dhugii dhiifamaa wajjin. Mubee mee mucaatu dabsite bareedaadha. Waadii isaaqii warra keessa jirtan ebeetti maa mucaa dabseedhaati. Tokkummaa haasaan uwwisin. Tokkummaa haasaan uwwisin. Sharafuddin sagaltu jedhee uummanni Oromoo sagaltu jedhee namti kunoo hiree sii murteessaafi. Maal isa kana namni tokko lama murteessu barbaada. Dhimma mucaa fixaa majammana mucaa mana hidhaan mucaa mana hidhaan waa'ee maallaqa irraa maal dubbatan. Oromoo kuma fudhata Oromoo mucaan kun hidhaa yaabbii keessatti hidhame. Koy maastar mucaan dhaabbii keessatti hidhame. Galatan dhabe uummata kana biraa keessattuu ijoollee galatan dhabe. Keessanii galatan dhabe amma immoo. Waan isin fakkaatu haasaa. Mucina dhaggeeffadha. Tokkummaa qoy al tokko deeqaa sekeendii shannaa kenni dubbatiin waa tokko dubbatiin. Waadis calam jedhe. Mubee miira keessan galiin dubbadhu si dhaggeeffannaa hoo innati jettu uummata sabii miti nas taaru as kenni maskootiidhaan kan sin jedhu. Sirna siraata qaba adeemsa qaba wanti. Sharafuddin waa lama naaseen. Waa lama naaseen. Silamaa jedhu. Barooda. Tokkummaa galatoon dhaggeeffannaa hin dubbannaa. Ayyee dhimmi kun dhumachuun barbaanne kanaaf kaameeraatti baatamiti tokkummaa. Mubee miira keessaa bahi falsirratti dhufe mubee. Mubee kan miira keessaa bahi. Embau Oromoon guutuun bakka hundaa sagalee waraabbatee miira keessaa bahi. Galtu malee kana tokkummaa. Mubee koy gaafii ilaa mubee maasta sharafuddin mucaan kun hidhaa dhaabbii keessatti jedhame. Mubee daqiiqaa tokko. Mubee daqiiqaa tokko. Mubee gaafii kana naa deebisi. Mucaan dhaggeeffadha. Maasta sharafuddin koy daqiiqaa. Qoy mubaarakii kennaa. Mubaarikii kennaa hundi keessan qoyaa mi'aal tokko mubaarika dubbatu. Mubaarika dubbatu saaxilaa kennaa hin dhaggeeffannee kaan eeyyii. Mucaan nuti adaraa rabbiin sodaatu mucaan dubbachiisi mubaarik. Yoo rabbiin tokkicha sodaatte mucaan dubbachiisi mubaarik. Siin jedhe. Tokkummaa. Mucaan hin dubbatu baala mucaa maal dubbachiisi. Hin dubbattu. Mucaa maal dubbachiisi. Miti dubbachuu miti. Mubeen humti yoo barbaade al tokko yaada isaa kennu wal dhaggeeffanna namni nutti kolfa. Mubee miti mucaan dubbachiisaa jira. Galatoon sharafuddin akka goonu. Mee al tokko mubeetii kana naa deebisi. Mubeetii kana naa deebisi. Akka goonu. Sababii isii wanti mucaan kootis. Mucaan kootis. Mana kootis. Eshi. Ana naa deebisi mubaarik. Dhiifamaa wajjin. Sababii mucaa kanaati wanti ilaali manaa kooti. Mucaan kun haadha manaa kooti naan caaltu. Ilmoo kun naan caaltu. Dhugaa barbaadan miti. Ilmoo kun naan caaltu haadha manaa kooti naan caaltu. Wanni isin gadi baatanii maqaa haadha manaa kootiif ilmoo kooti balleessan hin jiru. Mubaarakiin bira teessee mucaan akkasii dubbatachuun hin dandeessu. Ati iyyuu maal jette sila? Mucaan kun yoo biyya galte jette. Biyyaan geenye kaanee. Kantiibaa magaalaa. Waan tokko shakkiin qabnu kun. Shakkiin qabu. Wanti nu shakkiin qabne waa'ee kantiibaa gadi dubbadhu naan jettee miti. Dubbadhu jettee miti. Maa dubbatta? Jechuuni dubbadhu jettee miti. Maa dubbadhu jettee miti. Ishi dubbadhu. Ishi mubee dubbadhu mee fitis dhaggeeffadhaa. Uummata Oromoo jedheeftan dhaggeeffadhaa na hubadhaa. Ajandaan kun kan inni itti ka'ee karabbina argu. Mucaan kun mucaan abbaa qabdi miti amma bilbila abbaa beekta miti. Maaliif al tokko ittiin tanaffasiisuu didde? Bilbila abbaatii maal fuudha? Maal silibe abbaa qabdi miti bube? Abbaa qabdi miti? Eefoe. Abbaa qabdi tokkummaa abbaa qabdi bar. Maal fuute maal naan jetta? Kanaas abbaa qabdi mucaan. Ayyeefoe dubbadhu gaa dubbadhu. Waan an gaafadheef hin qabu. Basta sharafu.
isin jettaniif isin ta'u mubeen jedheef isin ta'u nu jenneef isin ta'u biyya galuu dhiisuun abbaan itti kennannaan waa tokko gochuu hin dandeenyu nu dhaggeeffadhaa. Maaliif aartu hin marjanna yaa koonu bakka miira keessaa baay'ee marjanna. Qoy Master Sharifuddin ergi jedheedhaaf miira keessa galtee mucaas waan ergitu hin qabdu. Innis ergi siin jedheedhaaf onni ta'u hin jiru. Ati siin ergu jetteedhaaf mucaan galuu dhiisuu hin dandeessu wanni beekamuu qabu. Erga abbaa qabaatte duraan akkinuu dhagaa turre kan bira akkinuu ammatti beeknu kan bira. Siigalee kanaafuu waan asirratti tasgabba'aati namni miira keessa galee dogoggoruu danda'a. Wanni jarri kun jedhan immoo dhagaa jirta. Wanni jarri Master Sharifuddin jedhanis banagatiif bicha attusatti. Negatiivii qofa ilaalin. Warra miira keessa seenisitu qofa ilaalin. Pozitiivii jedhaas ilaalin. Maal siin jedhan namni mana namaa gizee taa'u namni nama bira gizee taa'u nama wajjin gizee jiraatu dhibbaan dhibba guutuuf hin ta'u. Hanqinni jiraachuu danda'a. Manni waa malee inaaru. Gaarii ta'uu hin dandeessu. Dubbataa ijoollees komantii irratti argaa jira. Samiiraan waa tokko irraa rakkoo tokko hin qabnu nama gaariidha jedhanii warra keetiif ragaasii ba'aa jiru. Kana argaa jirraa jechuudha. Sana miti kan nuti hin jedhaa jiru. Atis gaarii hojjechuutu dogoggoruu dandeessa sii galee. Waan nama dubbataa oolle keessaa harka keessaa qabdu garuu uummanni gizee ilaalu akka harka keessaa qabdutti fakkaata. Waa'ee obboleessa keetiin wal qabatee waa hundaanuyyuu. Erga abbaa qabaatte waan naan kan barbaachisu anamma irra deebiin sin gaafadha. Galma mucaa kanaa barbaacha ajandaa gootan immoo maal inni dhanaa galuu dida akkuma isaa jedhe. Fuuldura sii barbaaddan immoo dhuguma mucaa fayyaduudha immoo maal inni dha nuun galle wal cabsuu barbaaddan immoo. Dhaggeeffadhu. Fuekoo dhaggeeffadhu. Uummanni Oromoo 4,400 dhaggeeffadha. Wannichi wal cabsuu barbaadame ragaa waliin asii deema. Tokkoffaa abbaa jette irratti uummanni Oromoo 4,400 abbaatti dawwaleen mucaa keessii bagalchu moo hatee suu jedheensi biratti kaafadha. Tokko kunoo ammala nam tokko nan dhaabsina. Interview abbaa fiddee jennaan interviewun godha abbaa fiddee jennaan ajjeefamtaniittu isin hin jirtu jedhan eessaa baatan abbaa ta'uu keessa ragaa maali barbaadattee bidatta malee tokkuma kun dawwalnaan interview kana itti dawwalnaan interview kana ati hakni koo bahuu barbaadaa jirtu tokkuma ati hakni koo bahuu barbaadaa jirtu jechuudha abbaatti dawwalamuun hin ta'u hayyeen harkaa fuudhudha tokkuma erga kanaatti dhaggeeffadhaa uummanni Oromoo waan hubataa jira amma dhugaatii balleessaa tanaan jedhin dhugaatii balleessaa tanaan jedhin abbaan ilmoo irratti kan danda'u abbaaf abbaa qofa. Abbaa isin hundinuu miira walittiin wal xuxxan beektu isinitti nima dhaggeeffadhaa. Mubarak dawwaluu fi miti tokkuma dhaggeeffadhu. Mubarak dawwaluu fi miti ani muslima dhaggeeffadhu tokkuma. Tokkuma sitti nima Mubarak dawwaluu danda'u. Nuun gaafatanne waa'ee kana. Ila. Tokkuma nu waa'ee kanaan gaafanne Mubarak gochuu fi miti miira keenya gaadhaa fi silkii Dhagay fuudh. Nan dawwala jedhaa ture dawwalee ka'es abbaatti dawwallaan ragaan keessan maal abbummaa duutaniittu jedhanii maallaqa funaanaa turanii hin jirtan usiniin jedhanii abbaa ta'uu keessanitti ragaan maal jedhan. Inni barbaachisaadha barbaachisaa miti siin hin jenne man garuu abbaan mucaa haati dandeessu abbaadha. Akka ajandaa kun dhaabachuu barbaanne ati. Hin barbaadamu. Mee jara kana gaafadhu ana dhiisi abbaatti yoo dawwalte hin gaafataa gaaffiidha. Ajandaan kun dhugaadhaan dhaabachuu yoo barbaadan uummata Oromoo mucaan abbaa qabdi. Abbaan erga mucaan kee siif agaltumoo siifatee su bakka jirtu jedhamee gaafatameen booda yoo abbaan naa galchaa jedhe galchuu qophii utuma inni naan galchaa galchuu qophiidha tokko. Mucaan walii galla tasgabbaay ka walii gallaati bishaan lammaffaan immoo mucaa abbaa qabdu irratti dhaggeeffadhaa mucaa abbaa qabdu ati immoo dawwaltee lakkoofsa siifan kennaa boru. Hello. Kaleessa mana kootti kan isin dhuftanii haasoftan suni mana kootti. Ergasii yoo duutanii du'aa kaatan moo jedhin qalbii wal karaa keetiin. Anamma karaa haqa kophaa gochuun malee waa'ee miidiyaa keetti binnu. Nubee tasgabbaay. Waa'ee Mubaarik tasgabbaay. Tokkuma adeemsisirratti. Ana adeemsisirratti tokkuma fudhadhu. Akkuma inni siin jedhee dhaggeeffatu. Akkuma inni siin jedhee. Uummanni koomentiin caalaa qabeettu waa beettu dhaggeeffataa ooltanii abbaatti dawwalamuu barreessaa giddii fudhatan asirra jiru. Isin naa barreessaa. Abbaatti dawwaluun abadan warras keessaa qaama dhimmi ilaallatu warras keessaa koomentii girrisumoo.
Kuno master jira, isa jira, Abbaatti dabalu. kuno warra kana fudhanna abbaatti dabalu warra kana fudhanna kuno tibaras keessa jiran Dhaggeeffadhu Warra kana fudhanna. waan isin lamma. Koi. Ani koo maaliif akkasii marataa turna? Mucaadhaan haasa'uu dandeessu. Daqiiqaa tokko. Mubee ammallee koo hangaanii koo naan deebine isin. Mubarak maafte jile. Tokkuma garuu abbaatti dawwala. La mucaadhaan haasa'amu kaleessas maal jette tokkuma keessa haasaa keessatti waan qabadde hoyi. Mucaan si bira teessee jette. Abadana kan dubbattu ammas mucaan ni haasoftu jette. Abbaatti dawwalamu jette. Ayyee Waasitti ma isin Mubarak. ammaas iddoo barbaade tokkuma. Meetas gabbaa waasitti ma. Mubarak. Karaa kee tokko. Akka kee xumurree finnee kaane diidde bar. Fiixinne waa hunda xumurree kaane si uumatu diige bar. Isiin nuyi xumurre. Koonaan bahu mucaan biyya galtu malee akni koonaan bahu biyya galtee abbaa barbaade akkasii galtee jennaan. Dhaggeeffadhu. Situ nurkaa jijjiire malee waa karaa irratti iyyuu nu buutee dhagaye. Tokkuma dhiifama godhu. Mubaarik mucaa amma kan itti miiraan galchuu barbaadde koo eenyu jettee akkati galchuu barbaadde beekaman. Maastar Sharafuddin dhooda goggoree jedhe yoo isiin dhuftu jedhe sababa isaatiif galchuu hin qabdu. Tokko jedhe. Aboo Aboo dogongoree. Walumaa galatti bu'aadha. Wai, No, Maastar no, Sharafuddin kan fudhattee deemte. Wai tokkummaa. Waa'ee galuu Maastar Sharafuddin kan fudhattee deemte mucaa. waa'ee galuu Waa'ee jaalladha. sirreessa Fuad. Mubee waan sittin. Fuad sirreessa. Fuad sirreessa. Dhugaa hunda keessanitti dhugaa isinitti meetaniyyi. Aduma oke. Dhugaa isinitti meetaniyyi isa isin iyyitanu isa isin xaraantanu isa isin dabaree wal dhowwattanu ajandaadha yookiin haasaadha miti aan callinsami waca malee namni waa dhagaaru jiru wal dhaggeeffadha akka beekaadha isin hayyuu isin Tokkuma mucaan amma deemu fadhan tokkuma mucaan haasa'uun hin ta'utti miti ati. Maastar dubbatu. Mubee deemee yoo deemte si dhaggeeffataati. Nagara Mubaarik. Mucaan haasa'uun hin ta'utti miti. Maastar dubbatu. Mubee. Mubee maastar dubbatu. Nama tan jira nu qofatti hin dubbatamu. Mubaarik. Bishaan dhugime. Mee bishaan dhugi. Aarii dhiisne. dhaggeeffadha. Tokkoffaa ilma namaa jechuun beekaa jechuun hayyuu jechuun Warri Mansuur Jamaal seentee Turkiitu hin jiru. Baga rabbisi bayyisee irratti maallaqa koo manni Oromoo Kaanaadaan si geesse dheena nyaateenaan naa dubbachuu diddan miti jennaan iyyi ana siif naa jette eegaa Turkiitti jennaan anaa dhiisiin jedhee dhaggeeffadhu. Ana dhiisi ati. Haala manaa namaati. Mucaa haati dalkatti gattee duute jirti. Isiinaa fuudhin jedhe gastii irratti uummata Oromoo nu dhagaara jennaan ergumati isiidhaa yaaddee jette. Sigalee ergumati isiidhaa yaadde immoo isis nan fixaa asirratti yeroo dubbadhu soba fakkaata Mansuurii dawwali jette. Mansuur Jamaal yoo jala jiraate dhagahaa jira. Nan dawwale Mansuurii. Mansuur intala tokkotu iyyuu na bira jirti. Yatiima akkas naan jettee haati manaa keetii jennaan gochuu akka dandeessu. Warri Mansuur kun isii duraa isii jarri asirratti ol warranii? Eeyyee gochuu dandeessi. Rileeshinii qabu. Eegaa hoyi dhiisi kaawwasa kana waan nagalchan. Akka gochuu dandeessu natti mee nama Ameerikaa jiru yeroon hojii isiitiifi hoyi akka osaan godinaatti bannaa tachu. Hojii isiitiifi waan tokko yeroon qoradhu dhugaadha akka hojii isiitti nama baasuu dandeessi. Mootummaan Ameerikaa akkasii achi keessaa hedduu babbaatu hin jaallatu. Hojii jabaa qabdi. Achumaan kanatti dhumee waliin isaasaa jirra. Isiidhaan isaasaa jirra. Dhageessee dhimmi isaarraa akka yeroo dhufu dhimma haati amaanaatti kennuu malee dhimma obboleessi koo fuudhee jennaanii. Mubee bakka waan nattiin siitu qaara amma. Mucaan kun akka wanna sana milkooftuuf ajandaa godhamee girgirriin kun ka'ee akka uummanni bira dhaabbatu barbaadame moo ifuma naa godhu obboleessa kiyya. Moo maaliin? Maal jettee? Erran sii deebi'a. Erga wanna kana hubatte ati niitiin kun waan kana gochuu gaheetti qabaachuu barte yoo waan mallaqa barbaachisu akka maallaqni mucaa kanaaf deeggarsa godhamee bakka sana geessu yaadamee burjaajiin kun dhufe moo maaliin mee addanaa baasa? Al tokko waa boorachuu waa calalchuu fi jedhan. Dhaggeeffadhu gaa. Ani kanumaan hin beekne dhaggeeffadhu gaafa haati kun kufatanu abdii geetachoo dhaqee viidiyoo waraabee ijoolleen tokko mana banatanii itti kadhataa turanii nama 20 Hai namoonni dhukkufatee jiru iyyuu akkasitti gargaarsa hartuu edeen ofitti dhaqee fudhe. Si galee akkaawuntiin kan isaaniiti eeyyee haajaan beera jedheen ofitti fudhe an haadha kana jechuudha.
Sarraa qabaachuu isaanis Sarraanis garuu viidiyoo hojjettee Mubaarak Musa ammaa fi Bigeet Achoo biraan nagaa jettee nutti dhaammatteetti. Akka jarraat keessaa naa deebisee itti barreesseera naan deebifne achuma koomeentii irratti naa deebisee ergama kaakoo waamte isheen itti godhamnaan naan deebifne achuma nan dhaqee gastii yoo irratti argadhee fudhee haadha kana. Jimmarraa Finfinnee fidee sagalee ta'aafii ture. Qaamaan biratti argame jechuudha. Jimmaan deemuu hin danda'u jechuudha. Maaliif piroosesii turkii sana fidhataara. Sagalee sanarran ture. Amma immoo ajandaan kun wanti inni ka'ee fi warri kaleessa adaraa rabbii kottaa gargaarsaa jennaan hin dhiyaanne guutuun har'a ajandaa godhatee irraa haasa'aa jira. Dhageessee ajandaa kan barbaade anatuun ta'in warruma ajandaa kanarraa dubbate obboleessa koo sana dabalate. Jechuun obboleessi keessi akkati wannatti kana dhagee ta'a moo akkata Ameerikaa mucaan kun dhimma kanaan wal qaqqabateeti moo kan jedhudha man kan isin jedhaaru. Mucaan sun bakka sana ga'uu dhugaa galman gaafi. Obboleessi koo wanti samaraache bilbilayyi mucaan kaafame. Maaliifan kana sitti kaase beektaa mucaan bakka sana dhaquudha wanni maallaqaas kan inni dhufe sababa kanaanatti fakkaata. Mucaanis ikkoo birrii ammanatu akkaawuntii haadha kootii irra ture bakka kana ga'uudha ammana hanqate ammana dabalaa deemuu hin danda'a jechuu dandeessi fakkeenyaaf. Sigalee maallaqa kanatti naa guutaa deemuu hin danda'a jechuu dandeessi Mubaarak. Sigalee dhimma maallaqaas wanti fide sababa kana ta'a. Sababa bakka ga'uu barbaaddu tokko jechuu gooti. Sigalee dhaqee laaqqate malee yoo kana ta'e ifa godhaa uummataadha. Ayyee dhaggeeffadhu dhimma maallaqaaf dhimma mucaanatti sagantaa wayii qabamee ture mucaadha. Ani akka mucaan abbaa qabdu hin beeku siin jedhe miti jalqaba. Akka mucaan abbaan qabdu hin beeku ergan abbaa qabaachuu si jimma ergan turkiidhaa galee dhagee. Abbaatti bilbileeraan. Abbaatti bilbilee salaamu alaikum ani gaafan viidiyoo waraabu akka isin jirtan hin barre dhiifama jennaan anuu dhagaheeraa naan jedhan. Dhiifama guddaa wallaahi akka isin jirtan hin beekuwan akkuma natti himametti jennaan waan inni sitti himameef nan beeka jedhan achas. Waan inni akkana godhame nan beeka. Asitti nu gabaabsi isaa gizeenu namoota tokko tokko dhufaniiru gabaabsanii akkuma nu gaafisi gaafannet seeruma qabeessaan. Amma gaaffii gaafattanii qofa niiftanu mucaa hindiifnu. Akkasiinitti galtu dhaggeeffadhaa amma narraa xumuruu keessan barbaada karaan deemaan. Isi gara Itoophiyaatti deebisuu kanatti akka mariifata namni isa Ameerikaatti Carraan kooti yaa walal. Utuu jarri teessu jedhanii iyyuu bu'e koo. Ustaaz Abdiin carraa kan isaaniiti maal ta'an? Hin teessisu ani utuma uummanni adeemsu jedhe hin teessisu. Abdii dhiibama naa godhi. Akkamisii kan Itoophiyaatti Awalee na biraa gadi bu'i. Na biraa gadi bu'i. Na biraa gadi bu'i. Bu'i na biraa. Tokkummaa maal gochuu barbaadde garuu. Dhugaa keetti waan madduuni. Wala kabajnu tokkummaa. Ageessee wala kabajnu akkuma si kabajutti na kabaju. Natti hin galchine. Tokkummaa rakkoo qabda. Maal taate garuu tokkummaati. No, bakka kanatti sirriiruma jedhee Mubaarak mormachuu hin qabaa. Fuwaad bakka kanatti dubbiin kun eessarraa ka'e? Bakka kanarraa ka'e. Eega kanaafuu dhiisee tokkummaa Akkana goona mubee al tokko dhiifama guddaa. Wala kabajnu ka tokkummaa. Wal dhaggeeffataa turre dheeraa dhiifama jechuun anis qalladaan ture gidduu gidduun dhugaa dubbannusi amma qubna gara goona amma jechuun haasaa ilmoo namaa haasaa nama gurguddaa soofna ilmoo qabna waan ta'eef jechuudha. Warri ilmoo qabdan warri namaniis amana. Dhuguma tokkummaa irraa kaasa. Mubee miyuuti. Jalqaba irratti ajandaan kun kan eegalame mucaa kana yaadameeti. Mucaa kana yaadameeti. Maaliif ajandaan kun yeroo kana? Kana booddee dhimma kanatti dhiyaadheen haasa'u. Mucaa bilbila koo kana kenneeraa fi nan deemaa jira tiktookii kanatti kenneen deema. Tole deema. Haasofsiisaa. Muraa keessa waan Mubaarak hin bahin ayaa wal biraa qabneetti mucaa kana dhaggeeffadha naasofna. Mucaa kana yaaddaniiti sa'aatii kana ajandaan kun kan ka'e tokko. Lammaffaan mucaa kana maal fayyaduuf sa'aatii kana ka'e? Anu waan aqii waan ija kootiin arge akiraa kootii dhee wantan dubbadhu ala deemsaa na faana deemte. I mean faanan ture jechuudhaan kaayiroo deemeen ture. Achi akka geenyenis manuma tokko keessa jiraataa turre baay'ee manaa baay'uun turreeni. Rabbi siidhaa haa ta'u Samiiraan akkuma ilmoottis ofitti qabdee Samiiraan nama miidiyaa miti akka nama ammoo dhoksuun barbaachisaa miti wallaahi. Akkuma haadhaatti ofitti qabdi haaraadha isiidhaa keessummaadha garuu akka ormaattis ofirraa achi hin dhiibne
wallahi waanan ijaan arginsitti maa jira amman achi jirutti amman ijaan argaa turetti jechuudha mucaan daa'ima wallahi waa tokko beektu mucaan bicuudha namni itti dubbachuu barbaadu hin jiraata garuu cubbuu namarra kaa'uun barbaachisaa miti mubaarak irras cubbuu kaa'uun barbaachisaa miti mucaan nam fixaan laksi asiisiin jechaan jiran tokkummaan godhe mana godhe mucaan dhiyaateetti mucaarraa waan gaafatan hin qabdanu maaliif sodaatti mucaan dhiibamteetti narraa galchaa oromoo dhaggeeffadhaa hundi keessan hin galchitan taanaan yoon gadi baasee mucaa kana aariyee itti gaafatamaan isin warraa ajandaa godhatee deemu mucaa akka galchan narraa fuudhaa akka laani amma laani jirtu waan ga'e laani jirtu mubaarak haala koo rabsaa isa amma isa keessa gaafa dubbannu abdii gaafa dubbannu no gaafa dubbannu ela wanti darbees tariiti waan ta'e kaasa waan ta'eef wanti darbe dubbatamuun inuma jira garuu mucaa kana gaafa laallu mucaan daa'ima waan ofiisiitii feetee gootu wayin qabdu yeroo ammaa kana keessatti dhugaa walitti himna yoo ta'e jedha. Amma Mubaarak irraa gaafii nan qabu keessaanis waliin dubbanneerra. Kaleessas waan ta'e wayii dubbadheen jira. Mubaarak waa'ee obboleessa isaa beeka bareechee beeka. Eenyu nu caalaa dhimma obboleessa isaa bareechee beeka. Mucaan kun immoo daa'ima an akkan akkasitti ilaalutti isa keessa kootiiti isa keessa kootiiti mucaas ijaan argeen jira. Waan kana waan isaaq dhiifamaa wajjiniini waa'ee mucaarraa naaseenaa isii keessanii. Anseetti mucaan eega. Kanaafuu dhiisaa amma waa'ee mucaa kana gaafa mucaa mucaan maastasheerii la mucaa bira taasoo keessa hin eeyyamuun mucaa bira taasoo keessa hin eeyyamuun mucaan gattee jennaan asoof tuulii. Mumbee maal jechuun barbaadu keessa gallee hiree mucaa kanaa jalaa balleessuu hin qabnu. Amma waan Mubaarak danda'e tariitii namni tokko danda'uu dhiisuu dandeessu as keessatti dubbii keenya dhugaa walitti himna. Yoo dhugaa kan walitti himnu ta'e waan Mubaarak danda'e tariitii ani isaa hin danda'u. Itu amma mucaa kana narraa fuudhaa jedhe eenyu fuudhaa amma mucaa kana? Ijiptiin keessatti eenyutu iyyumee itti gaafatamummaa fuudhee mucaa kana waan nu barbaannu of bira teessisee waan nu barbaannutuma waan ta'e gooneefi mucaa kana namni itti gaafatamummaa fuudhu Mubaarakiin ala jira jedhee yaadu Ijiptiin nan beeka keessa bareechee ilaa dhugaa gaafa waan tokko kaasuu dhugaas walitti himna gaafa waan tokko dubbannu Mubaarakiin qofa waan jibbinuuf Mubaarak kana godhe osoo hin taane dhugaasaas walitti himaa hiree mucaa kanaas isa fuulduraa kana mucaan kun daa'imaa akkam ta'uu qabdi gaafa fuuldura kisii teenye mucaa daa'ima fuuldura kana teenye wal morminu sammuu siitu waan biraa dhagaama waan ta'eef danda'ama taanaan mucaas kaasaati yoo wanti ta'e wanti happen ta'e guddaan isaa jiraate namni hundi asirrattu naannoo tokko wal beekna indaa'um dhimmi kun silaa onlaayinii irratti ba'uu hin qabu ture erga kaastanii Mubaarakis orma miti namni dhimma kana kaasas orma miti nutis nitti dubbanne orma miti keessaa walii waan beeknuufi kanaaf yoo danda'ama ta'e mucaa kanaaf Fulgeessu keessa yuun dabsuun amma mucaadhaan haasaatii tikkeettii nan kutaa fi biyyatti nama simatu qopheessaa fi haasaa laa hin kaasu.